Ashamar Kafune, Akabzut, Kabajamtota, Dawatoto Hornimida, Kun Oduga Gababo, Torbankanati, Oduga Gababo, Torbankana, Hornimida, Tikansenitimu, Alisa Abati, Garim Mirgazota Falmo, CPJ Dabalate, Garewan Mirganamuma, Sordomitoko, Abani Motomota Gamtomaniti, Halak Abinsa, Mirganamuma, Ektra, Akka Koratan, Gafatani, Mani Marie Mirgota Namuma, Abatamotomota, Gamtomaniti, Ita Mirganamuma, Hama, Ektra, Kesetra, Watamajru, Akka Balale Fatanis, Gafatani Tijru, Hida Sera ala Gazitosa, Oksan Hidu, Mirga Murtin, Hakakabe, argachu, Mulikun, Dararafi, Ektota Ratis, Halera Rawatamu Dabalate, Sarbavisi Mirganamuma, Adada, Rawatama, Jirachus, Himani Tijru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa Saudi Arabiyaatti duutitti murtaa'e baraaruuf xiyyeeffannoo olaanaa fi saffisaan hojjechuu akka qabu maatiin lammiilee kanaa fi namoonni itti dhiyeenyaan dhimmicha hordofan yaamicha dhiyeessanii. Lammiilee Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti duutitti murtaa'e mootummaan Itoophiyaa baraaruu dhabuunis yaaddoo guddaa lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanii ta'ee jira jedhame. Lammiileen Itoophiyaa yeroo garaagaraattis daangaa Yemenii fi Saudi Arabiyaatti irrattis baala sammuu nama hadoochuu waliinis qabamanii kibba Saudi Arabiyaatti magaalaa Najiramal mana hidhaa Sijinamal Amiin jedhamu keessattis waggaa 5 hanga 9 jedhamuun murtee du'aa irratti murtaa'e eeggataa jiru jedhame. Lammiileen kunis daldaltootaan dabarfamaa nama seeraan alaa irrattis bobba'anii baala sammuu nama hadoochuun dirqama baachuufis gara Saudi Arabiyaatti seensisuu fi osoo yaalanii daangaa irrattis humnoota tika biyyattiitiin qabamanii jiru jedhamee jira. Federeeshiniin dhaabbilee siivilii Oromoo Awustiraaliyaa haasaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dhimma Oromummaa irratti taasise haasaa duguggaa sanyii kakaasuuf jechuunis balaaleffateetii jira. Federeeshinichi ibsa caamsaa 30 bara 2025 baaseen haasaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii guyyaa walabummaa irratti waggaa 30 irratti taasiseenis cimsee kan balaaleffatu ta'us ibseetii jira. Pirezidaantiin Isaayyaas haasaa kanaanis qoqqoodinsa jeequmsaa fi waldhabdee saboota gidduutti kakaasuuf yaalee jira kan jedhan Federeeshiniin dhaabbilee siivilii Oromoo Australia hunda caalaa wanti hamaan hawaasa hunda Yemenii fi Kush wal irratti kakaasuufis yaaluu isaati jedhe. Oromummaan akka caalaa siyaasatti dhiyeessuun uummanni Oromoo diina biyya isaa fi gareewwan semen godhee dhiyeessuunis isaas kan balaaleffatu ta'uu federeeshinichis eereetii jira. Godina Shawwaalixaa daandiin aanaa Gindabarat geessu manca'uu isaattis rakkoo hamaa keessaa jiraachuu jiraattonni naannoo sanaa himaniitii jiru. Jiraattonni yaada isaanii kennanis rakkoon kun daandii aanaa Gindabarat rakkoo furmaata dhabeedha jedhame. Rakkoo kunis kanaanis furmaata irra deddeebiin gaafachuun eeranii furmaata dhabuunis himaniitii jiru. Manca'uu daandiinis jiraattonni bakka bakkatti socho'uu akka dhabanii fi eeranii kanaanis hawaasni rakkoo hamaa keessaa jiraachuu jiraattonni naannichaas himaniitii jiru. Xiinxalaan siyaasaa fi mootummaa Itoophiyaa qeequun kan beekamu Jawaar Mohammed dhimmi hulaa galaanaa sababa wal shakkii seenaa irraa wal dhabdee fi siyaasa waraanaa Abiy Ahmed adeemsifamaa jiru ajandaa wal dhabdee ta'aa jira jedhe. Mootummaan Itoophiyaa immoo dhimma hulaa galaanaa waraanaan hiikuufis adeemaa akka jiru dubbateetii jira. Yeroo Isaayyaas waliinis michuu turanis waggaa 6 dura galma Barkumeettis bakka Isaayyaas Afeworqii jirutti asab waliin qooddannaa jedhee ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbatee turuunis ni yaadatamaa jedhe. Dhimmi hulaa galaanaa Itoophiyaa fi immoo ijoo furmaata waarawaa argachuunis qaba akka ta'us aangoonni mootummaa ni dubbatu jedhe. Jawaar Mohammed xiinxala bal'aa dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaa barbaadu jiru irrattis barreesseen tooftaawwan Abiy Ahmed fi murni isaa gama diinagdee nageenya Itoophiyaa keessa jirtu irraa ija gurra uummataa maqsuufis fayyadamaa jiran keessaa tokko olola hulaa galaanaa irrattidha jedhe. Itoophiyaan biyyoota carraa hulaa galaanaa dhaban keessaa tokko yoo taatu yaadachiisa. Jawaar Mohammed xiinxala isaa kanaanis kun ammoo xaxama seenaa fi uumama Itoophiyaa ammayyaatis wal fakkaataa jechuunis dubbateetii jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan dippiloomaasii yoo barbaaddes afaan doorsisaa fi qoqqobbii dhiisuu qabdi jettee Iraan. Kanaanis ala doorsiin sarara diimaa darbee akkasiinis dantaa biyyaalessaa Iraan irratti diinummaa mul'isuudha jechuun Ameerikaa akeekkachiistee jirti. Hospitaalli Gaazaa tokkichi hafee tajaajila dhaabee jedhame. Hospitaalli kunis akeekkachiisa Israa'el kenniteen hordofanii dhukkubsattootaa fi hojjettoota baasee jira jedhamuunis dubbatamaatii jira.
Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa oduu gaggabaaboo torban kanaan gammaatti daawwattoota turtan ture. Oduu gaggabaaboo torban kanaa Horni Miidiyaa irratti kan isinitti himaa ture Allalisaa Dhaabaati. Oduu gaggabaaboo torbaniin hanga walitti deemnutti immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.